عبد الحميد يا عبد الصمد. Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Abdulhamid Abdusamad jalatti argamtan hundi. Har'aan tana ergaa ajaa'ibaa kan qalbiif dawaa dhandhamni isaa mi'aawaa akka dammaa isiniif qabadhee dhufee jira. Turtii gaarii. Nama jechuun isa waan ofii jaallatu namaan jaallatu. Isa waan isa gammachiisuun namaa gammadu. Isa waan isaaf hin tolle yoo arge namaafis jibbu malee isa hanga si wajji jiru kokkooflee gaafa si boodaa si komaatu sanii miti beeku. Ila irra hedduun isaa ifiif nama sobee jiraatu fedha argi. Maaltu naga'e jedha. Soba seeqee si bira kuta. Ilkaan sobaa sitti balaqqisaa ilaali. Hidhii ilkaan irraa buqqisuuf dirqiitti jira argi. Nyaaraa fi agarri isaa guduunfamaadha ilaali dubbisi. Kolfa garmalee isa boo'icha fakkaatuun si simataa daawwadhu. Haftee Ingilizotaatu si wajji oolaa jira taa ofirraa eegi. Xawalwaalee fi fakkeessitoota gariirraa of tiksi. Isa si jaalatu fakkaatu sana kan dhugaa sitti hin himne kan rakkoo si wajjin qooddanne sanarraa isa dhugaa dubbatee si jibbu sana aanfadhu. Diina keetis ta'u nama dhugaa dubbatu kabaji. Akka of argitu akka of laaltu daawwatii siif taha dhaggeeffadhu. Jaalo fira hamaa irra diina xiidhaa si wayyaa hubadhu. Fira gowwaarra alagaa qaruuxee si wayyaa hubadhu. Hiriyaa kijibaarra kara deemtuu si wayyaa xiinxali. Nama doqnarra arjaa bututaa si wayyaa hubadhu. Obbola diinni kee inni jalqabaa lubbuu keetii hubadhu. Lubbuu kee sakaaluu hin dandeenye taanaan guyyaa bitamtee galgala gurguramuu irraa wanni si ittisu tokko hin jiru. Olii fi gaditti conqol jechuu fi qilleensa baraa fakkaattee jiraachuu dhiisi. Beeki har'a yoo nama faarsitee fakkeessitee buluu dhiisi. Aangoo barroo sirraa fuudhamuuf jecha har'a miskiina miitee jiraachuu irraa of qusadhu. Hanga nama faarsitee jiraattu rabbuma isaa si uume faarsi. Faaruun kan rabbii ol ta'ee isa dachii fi samii wal hanqisee uume sana hubadhu. Suma kanaafuu bishaan xiqqoo takkarraa kan si uume faarsi. Waa'ee isaa fi waan inni uumeefis raajeffadhu. Waa'ee isaatii fi waan inni uumelleen raajeffadhu. Nama tahii jiraadhu. Har'aa fi gorsitiyya hangasuma qalbiitti naaf qabadhu. Anaa fi sillee namarraa fayyadamu nu haa taasisu dhaamsa kiyya guyyaa har'aatii nagayaatti. Ani qopheessaan sagantaa kanaa Abdulhamid Abdusamadii namoota biroof share gochuudhaan biraan gahii chaanala kanas subscribe gochuudhaan na hordofaa. Thank you galatooma. Thank you.